Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qubeessinitti himna oduu waliin anaaddisu muluutii jalqaba oduu biyya keessaatiin eegalla. Yuunivarsiitiin Finfinnee dhaabbilee barnoota olaanoo naannoo Tigraay deebisanii dhaabuuf kan oolu qarshii miiliyoona 12 ol gargaarsa taasise. Ibsi yuunivarsiitichi baase akka jedhutti deeggarsi kun naannichaaf ergameera jedha. Deeggarsi kun maallaqa qarshii miiliyoona 11, kompiitarootaa fi meeshaalee yaalaa qarshii miiliyoona 1 ol baasan akka ta'etu ibsame. Yuunivarsiitichi gara fuulduraattis deeggarsa kana akka itti fufuu fi hojiiwwan naannicha deebisanii dhaabuu irratti hojjetaman gama qorannoo fi teeknooloojiin akka deeggaru gabaasa isaa kanaan ibsee jira. Komishiniin qorannoo yakkaa gargaarsa midhaan nyaataa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay qaamolee yakkicha dalagan 186 qorannoon bira ga'ee jedhe. Nyaata gargaarsa dhaabbilee addunyaa garaagaraa irraa Itoophiyaaf kennamu irratti yakka raawwataniiru namoonni jedhaman kanneen lakkoofsi isaanii 186 ta'u beekamuu isaanii komishiniin qorannichaaf naannoo Tigraayitti hundaa'ee gabaase. Miseensota qaama mootummaa Itoophiyaa fi hojjettoota dhaabbilee gargaarsa namoomaa kanaa dabalatee namoonni gargaarsa nyaataa kana gara biraatti maksuun shakkaman kanneen 186 ta'an beekamuu isaanii dhimmicha qorachuuf naannoo Tigraayitti kan dhaabbate komishiniin qorannoo yakkaa kun madda oduu Ajaans Firaans Pireesitti hime. Komishinicha kan hoogganan obbo Fissaa Kidaanuu akka ibsanitti balleessaa nyaata gargaarsaa kanaa irratti raawwatameef qaamoleen 5 mootummaa Eertiraa, mootummaa Itoophiyaa, aangawoonni mootummaa naannoo Tigraay, qindeessitoonni mooraa namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi hojjettoonni gargaarsa namoomaa harka keessaa qabu jechuun dubbatan. Jalqaba ji'a caamsaa dhaabbileen gargaarsaa addunyaa 2, dhaabbanni sagantaa nyaataa addunyaa fi dhaabbanni gargaarsaa Ameerikaa sababa midhaan gargaarsaa kaayyoo kennameefin ala oolaa jira jedhaniin gargaarsa midhaan nyaataa Itoophiyaadhaaf taasisan yeroodhaaf addaan kutuu beeksisuun isaanii ni yaadatama. Daawwattoota keenyaa kan daawwataa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu maddeen alaatii argannetti ceena. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa jaarsummaa Raashiyaa fi Yukireeniif Yuukireen seenan. Pireezidaantii Afrikaa Kibbaa Siiriil Raamaafoozaa fi hooggantoonni biyyoota Afrikaa biroon waraanni Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti taasifamaa jiru haala tasgabbaa'uu danda'u irratti mari'achuuf jimaata kaleessaa magaalaa guddoo Yuukireen Kiiv seenan. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Raamaafoozaan yemmuu buufata baaburaa Neemishaayef jedhamu kan magaalaa Kiiv keessatti argamu gaan giddugala ba'aa fi Afrikaatti jilli addaa mootummaa Yuukireen Maaskiin Swaakii fi Yuukireenitti ambaasaaddara Afrikaa Kibbaa kan ta'an Andree Groonevaald akka simatantu gabaafame. Raamaafoozaan yemmuu Kiivingaan bakka Buuchaa jedhamu bakka humnoonni waraana Raashiyaa lammiilee Yuukireen irratti ajjeechaa julmaa irratti raawwataniiru jedhame daawwatan. Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa kun yaalii hooggantoonni biyyoota Afrikaa wal dhabdee Raashiyaa fi Yuukireen gidduu jiru jalqaban hoogganaa jiru. Mootummaan Afrikaa Kibbaa wal waraansicha irratti gara kamiinuu bira dhaabbachuu dhiisuu isheetiin kan ka'e qorannoo cimaa keessa seentee akka jirtu kan ibse gabaasni kun gargaarsi meeshaa waraanaa biyyattii irraa Raashiyaadhaaf taasifameera jechuun odeeffannoon tamsa'e immoo dhimmicha caalaatti kan jabeesse yoo ta'u Afrikaan Kibbaa gocha kan hin raawwanne jechuun haaltee turte. Walgahii biyyoota 5 kan ji'a gayyaa dhufu magaalaa Afrikaa Kibbaa Johannesburg keessatti taasifamuuf karoorfame irratti mana murtii addunyaatiin yakkamaadha jechuun yakkaan kan barbaadamaa jiran pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin akka hirmaataniif affeeramuun isaanii immoo walitti dhufeenya Afrikaan Kibbaa biyyoota lixaa fi Yuukireen waliin qabdu gaaffii keessa galchee jira jedha gabaasni kun. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa jimaata kaleessaa pireezidaantii Yuukireen Zeleniksii wajjin erga mari'atanii booda sanbata har'aa magaalaa Seent Petersberg keessatti pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin wajjin akka wal arguuf jiran himame. Jaarsummaaf garasitti kan imalan hooggantoonni ardii Afrikaa kunneen pireezidaantii Senegaal Maakii Saal, pireezidaantii Zaambiyaa Haaken Chiileemaa fi pireezidaantonni biyyoota kanneen akka Komoros, Misrii, Yugaandaa fi Riippaabilika Koongoo garee kana keessa jiru. Qondaalli gamtaa Afrikaa Azaalii Azumaanis jaarsummaa kana keessatti argamu. Imala hooggantoota biyyoota Afrikaa kana irratti yaada kan kennan barreessaa muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyo Guutarees dhimma midhaan nyaataa fi xaa'oo karaa garba gurraachaa gara biyyoota birootti fe'uu irratti hooggantoonni biyyoota Afrikaa pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin wajjin waliigaltee gaarii irra ga'u jedhanii akka abdatan ibsan.
Gamtaan Awurooppaa qamadii Yuukireen gara biyyoota miseensa gamtichaa shanii akka hin galle dhorke. Qamadii fi oomishaalee biroon biyya Yuukireen gatii gadi bu'aadhaan gara biyyoota Awurooppaa adda addaatti galaa jiraachuu isaanii hordofee mormiin qonnaan bultootaan irratti ka'uu hima gabaasni Euronews kun. Akka gabaasni kun jedhutti keessumaa qonnaan bultoonni biyyoota kanneen akka Poolaand, Roomaaniyaa, Bulgaariyaa, Hangaarii fi Slovaakiyaa sababa Yuukireen qamadii ishee gatii gadi bu'aadhaan gara Awurooppaa galchaa jirtuuf gatiin qamadii fi oomishaalee isaanii jalaa gadi bu'uu himatu. Gamtaan Awurooppaa rakkoo qonnaan bultoota kana irraa kan ka'e qamadii Yuukireenii fi oomishaaleen biyyattii biroon gara biyyoota Awurooppaa kanneenii akka hin seenne dhorke jechuun Euronews gabaase. Odeeffannoo ispoortiitiin immoo taphataan Real Madrid Vinicius Junior koree farra jibba sanyummaa FIFA akka hoogganuuf filatame. Taphataan kilaba kubbaa miilaa Real Madrid Vinicius Junior kan yeroo darbe haleellaa jibbisa sanyummaa irra ga'e koree farra jibbinsa sanyummaa kan FIFAan bifa addaan hundeesse dursuuf akka filatame hoogganaan jaarmichaa Gianni Infantino ibsan. Infantinoon taphataan colleen kun koree yakka jibba sanyummaa irratti adabbii cimaa dabarsuuf oolu kana akka dursuuf ofii isaaniitiin Vinicius Junior gaafachuu himan. Infantinoon kana booda sabaa fi bifaan wal qoollifachuun kubbaa miilaa keessa hin jiraatu jechuun dubbatan. Abbaan qabeenyaa biyya Kwaatar kilaba kubbaa miilaa Manchester United bituuf jedhame. Gareen abbootii qabeenyaa kan lammii Kwaatar Sheikh Jaasimiin durfamu kilaba Manchester United doolaara biiliyoona 6 bituuf mari'achaa jiraachuu isaanii dhaga'ame. Gabaasni Reuters maddeen dhimmichatti dhiyootaan wabeeffachuun akka himutti mariin bittaa kilaba kubbaa miilaa kun gaggeeffamaa akka jiru mirkaneeffadhe jedha. Maatiin Gileezar kan kilabicha keessaa qooda xiqqaa qabanii fi kilabicha to'atan marii kana saffisiisaa akka jirantu ibsame. Gatiin abbaan qabeenyaa lammii Kwaatar dhiyeesse kun kan bileenarri Ingiliz Jim Ratcliffe dhiyeesse akka caalu maatiin Gileezar dubbachuu isaanii Reuters itti dabaluun gabaase. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu waliin anaaddisuu muluun ture qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.